Nagaa galata waaqayyo. Nagaa galata waaqayyo. Yesuus eebbisu. Ameen. Yesuus Kiristoos gidduu jira. Ameen. Kan namatti tolu waaqayyoon waaqeffachuudha. Waaqeffannaan gaafa walitti dabalatanii immoo dachaa ayyaana walirraa guddachuu waan of keessaa qabuuf eebbisaa dachaadhaa. Obboloota nurra turanis waaqayyo isaan eebbisutti eebbifamneerra. Ariitiin waan gara sagalee waaqayyoo guyyaarraa wajjin nageenyutti darbaa. Maqaan koo Eebbisaa Gannatii jedhama. Akkuma keessan bartuu Kiristoosidha. Hojii waaqayyoos nan hojjedha. Hojii mootummaas nan hojjedha. Hunduma isaaf waaqayyoof galanni haa ta'u. Ameen. Waaqayyoof waan garbutaa. Baay'ee namatti bareeddu, baay'ee namatti toltu. Ayyaanni isinirra jira. Waaqayyoof ulfinni haa ta'u. Gara sagalee waaqayyoo guyyaarraa keessa koo jiru darbee dubbisaa. Macaafa Mikiyaas raajichaa boqonnaa 6 kaasee sagalee jedhu nan dubbisaa. Mikiyaas raajichaa boqonnaa 6 kaasee saddeetii irra kan jiru akkas jedha. Ani maal fudhadhee waaqayyo biratti dhiyaadha. Waaqayyo isa wal gargaaraa jiru biratti qalma gubamuu fi jabboota waggaa tokkoo fudhadhee kudha saddeetii dure gooftichi korbeeyyii hoolaa akkumatti dhadhaa ejersaa akkuma bishaaniitti lagoota 10,000 keessaa yaa'utti ni gammadaaree irra daddarbaa koo fi ilma koo isa hangafa lubbuu koo oolfachuudhaafis dhala koo aarsaa cubbuu godhee dhiyeessuuree inni wanta gaarii ta'e sitti himeera yaa namaa. Wanta qajeelaa ta'ee fudhatame hojjechuu, gaarummaa jaallachuu, gad of deebiftees waaqayyo kee wajjin deddeebi'uu malee gooftichi maal seerraa barbaadanii? Kaanee dhaabannuume kan gabaabaa hin kadhanna waaqayyo akkanatti dubbatuuf ragaa jennee hafuura waaqayyoo tasgabboofnee hafuura waaqayyootti guutamaa waaqayyoon hin kadhanna. Hafuurichi inni si fudhatan hafuura innummaatti guddifamuu ta'e sagalee waaqayyoo. Hafuurri inni nu gidduu jiru hafuura addaadha. Hafuurichi inni nu gidduu jiru hafuura gargaarudha. Hafuurichi inni nu gidduu jiru hafuura barsiisuu danda'udha. Hafuurri inni nu gidduu jiru hafuura ogummaati. Hafuurri inni nu gidduu jiru hafuura irraa baramuun ta'udha. Yes, hallelujah. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa abbaa galanni siif haa ta'u. Kaleessa kan turte har'a kan jirtu bara baraan dabartee kan jiraattu ati waaqayyo keenyadha. Yaa waaqayyo wanti hundumtuu darbee ati jirta. Haalonni darbanii ati jirta. Ganama kana situ nuu kenne ililleen ulfinni dachaa ol waaqa gubbaatti siif haa ta'u. Barbaadu ergaan dinaa haidhamu. Sagaleen kee gara keenya haluuf
dhufu. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Suuraa waaqayyo sinaa kabaju. Sagalee waaqayyoo ganama kana walii wajjin kan ilaallu Mikiyaas raajichaa boqonnaa ja'a kaasee amma 8 isa jirudha. Guyyaa irraatti sagaleen waaqayyoo nu dubbifamaa oolee waa'ee araara waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoosiin namoota isatti amanan hundumaaf ta'an akkasuma immoo jireenya isaa amma nuyi jiraachaa jirru kun jireenya isa kanaan duraa mitiidha. Haleluuyaa. Jireenya isa kanaan duraa jiraachaa hin jirru. Jireenya haaraa Yesuus Kiristoosiin nuuf dhufe isa kana shaakalaa jirra, isa jiraachaa jirra. Maqaa waaqayyoo eebbifamu. Mata duree godhee kanan itti kenne wanta waaqayyo namarraa barbaadu kan jedhu wanta waaqayyo namarraa barbaadu maal inni kan jedhu gabaabaatti sagalee waaqayyo wajjin ilaalla. Sagalee kana lakkoofsa 6-8 irratti gaaffii sabni Israa'el raajii Mikiyaasiin gaafatu argina. Lakkoofsa 8 irratti immoo deebiinni saba yeroo sanaaf deebiinni kennu argina. Lakkoofsa 6-7 irra maaltu jira? Ani waaqayyoof maal dhiyeessu kan jedhu ture. Haleluuyaa. Waan waaqayyoof dhiyeeffamu nama birkaa qabu mee akka isaan itti agarsiisu. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Namni harka duwwaadana jiru waan hin jirreef namni fuula waaqayyoo duratti waan qabatee dhiyaatu waan qabuuf baga gammaddanii fudhadhee maal dhiyaadhu jedhaniitu raajii kana wajjin haasaa godhu. Horii dhiyeessu moo dhadhaa ejersaa yookiis immoo dhadhaa ejersaa akkuma bishaaniitti fuula waaqayyoo duratti yoo dhangalaase waaqayyo naa simachuu hin danda'a. Akkasuma kana duwwaayyuu miti mucaa koos immoo dabarsee gatii cubbuu koo yoon waaqayyo dhiyeesse waaqayyo hin simataa hin jaallata jedhaniitu hinaasa'u hin gaafatu turan. Aarsaan sababii cubbuu isa kam waaqayyos isa kam namarraa barbaada, namnis isa kam fudhatee fuula waaqayyo irratti dhiyaachuu qaba isa jedhu gaaffiin akkasii har'as jira. Waldaa kiristaanaa keessa jira. Namni dhuunfaan kana baatee deema. Bakkee irra kun jira. Namni fuula waaqayyoo irratti maal fudhadhee namni haadha kan jedhu. Haleluuyaa. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Mikiyaas gaafa isaanii deebisu akkas jedha. Wanti isin fudhachuun isiniif ta'u wanta waaqayyo irratti isin dhiyeessuun isin irra jiraatu waa tokko dha'e. Kanas immoo waaqayyo isinitti miira yaa namaa jedheetu waaqayyo irratti qajeelaa ta'utu fudhatamaa dha. Ameen. Haleluuyaa. Isin qajeelota. Nan dogoggore isin qajeelota. Yesuus Kiristoositti warri amanan, Yesuus Kiristoosirraa warri baran, Yesuus Kiristoositti warri of kennan isaan qajeelota sagalee waaqayyoo. Inni biraan immoo gaarummaa jaallachuu barbaada waaqayyoodha. Waaqayyo garaa gaarii ta'e jaallateedha. Waaqayyo maal jaallata? Garaa qajeelaa, garaa gaarii. Waaqayyo hin jaallata. Aarsaan akka itti dhiyaatus waaqayyoon gammachiisedha. Namni garaa isaa keessa qajeelummaa utuu hin qabaatin, gaarummaa utuu hin qabaatin, waaqayyoof yoo mucaa isaa dhiyeesse aarsaa godhee waaqayyoof akka lafoota kunuunan keessaa yaa'utti dhadhaa ejersaa yoo dhangalaase waaqayyo isa kanan barbaadu. Waaqayyo bara kakuu haaraatti kan inni namarraa barbaadu gaarummaadha. Haleluuyaa. Inni biraan qajeelummaadha. Mikiyaas akkas jedhee deebise qajeelummaan milkaa'immaan akkasuma immoo gaarummaan isin biraa hin dhabamin malee waaqayyo isa kana isinirraa barbaada. Inni immoo kaffaltiin barbaadeedha. Amma utuu dhadhaa ejersaa akka lafoota kunuunan keessaa yaa'utti dhangalaasaa jedhanii hin qabnu iyyuu nuun ta'u iyyuu namoota mijateef nama 2 yookiin 3 ta'a. Waaqayyo isa kana hambisee anaaf isiniin gatii keenya guddaa godhee karaa Yesuus Kiristoosiin qajeelummaa keenya mirkaneesse. Haleluuyaa. Maatiyos boqonnaa 5 kaafnee yoo ilaalle sagalee waaqayyo akkas jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barumsa karaa irratti yeroo ol ba'ee kadhannaa kadhatu gaaffiin garaa garaa gaafa isaa dhiyaatu akkas jedhe. Maatiyos boqonnaa 5
jaakaafnee immoo kudhanitti ilaaluu dandeenya. Waa'ee qajeelummaa, gaarummaa, amala namni gochuu qabu waaqayyoos kan jaallatuuf kan simatu hedheetu achirratti warri waan qajeelaa akka midhaanii beelaan akka bishaanii dheebotan agammadaniidha. Haleluuyaa. Warri waan qajeelaa akka midhaanii kan beelaan akka bishaaniis immoo kan dheebotan isaan agammadan. Har'a gammaduun kan isaaf malu yoo jiraate qajeelummaa kan akka bishaanii dheebotu, qajeelummaa kan akka midhaaniitti beela'u gooftaan Yesuus akkas jedhe gaa iddoo kanatti isaan geessifachuudhaaf jiru. Haleluuyaa. Inni biraan immoo warri namaaf oona gammadaniidha. Kan waaqayyo barbaadu namaaf oowudha. Kan nuyi waaqayyo irraa baruun nurra jiraatus namaaf oowudha. Waliif oowudha. Gooftaan Yesuus biyya lafaa kanarraa kan inni dhufeef iccitiin biraa hin jiru. Jaalaladha. Namaaf oowudha. Nama barbaadudha. Yesuus Kiristoos aarsaa ni kaffale isa kanaaf. Roomee boqonnaa 8 keessatti dhannee yoo ilaalle Yesuus Kiristoos iccitii inni nama foonii ta'ee biyya lafaa kana dhufe inni guddaan gaarummaa agarsiisudha. Abboomamuu ergama abbaa nam ofiisaa gatii kaffalee nama oolchuudha waan murteessee darbe biyya lafaa kanatti. Kan inni nu barsiises immoo isa kanadha. Ijoollonni koo anarraa bara kan inni jedhes isa kanadha. Kan nuti gochuu qabnu garaa qajeelaadha. Waaqayyoon irratti dhiyaachuu, isa kanas dheebochuu, namaaf immoo dabalata ho'uudha. Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 34 kaafne yoo ilaalle sagalee waaqayyoo akkas jedha. Abboommota 10 jiran kana keessaa yaa gooftaa isa kamtu caalmaa guddaadha, isa kam dursinu, isa kam lammaffaa godhu, isa kam immoo 10ffaa godhu jedhanii gooftaa gaafannaani gooftaan akkasitti hin jedhe. Hin dogoggorina. Abboommiin kurnan kun iddoo lamatti qoodamu. Inni tokkoffaan garaa kee guutuu, yaada kee guutuu, qalbii kee guutuu waaqayyoon waaqa kee jaalladhu kan jedhu. Haleluuyaa. Garaa keenya guutuu, qalbii keenya guutuu waaqayyoon jaallachuudha. Malee isa tokko lammaffaa goonee, isa tokko shanaffaa goonee duraa duuba isaa eeguu keenya caaluma jaalalaan yoo gudunfine gaarummaan isaa isa kanadha. Inni lammaffaan immoo nama akka mataa keetiitti utuu 0.1 ofirra hin caalchisin akkuma ati beeloftu inni biraas hin beelaa waan ta'eef, akkuma ati dheebottu inni biraas hin dheebota waan ta'eef ofii kee irra caalchiftee nama biraa ofii kee caalchiftee jaallattee nama biraa gadi hin buusin wal qixxeessi jaalladhu. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Namni nama jaallatu irratti hamaa hin godhu. Namni nama jaallatu hin hatu. Namni nama jaallatu hin eechu. Namni nama jaallatu waan waaqayyo godhi jedhe gaarummaa shaakala. Qaayiniin kan balleesse aarsaa inni waaqayyoof dhiyeesse waan simatameef inni kun immoo hinaaffaan isa qabe. Waan hinaaffaan isa qabeef immoo halkanii guyyaa karaa ittiin dhiiga obboleessa isaa dhangalaasu shaakala. Waaqayyo waan hamaa nurraa cabsu. Waaqayyo shaakala hamaa keessaa nu haa baasu. Waaqayyo waan nuyi hin malle jireenya bara baraatiif waan nuyi qopheessine waaqayyo nurraa haa qabu jedhe. Obboleessa koo akkamittan dhiiga isaa dhangalaasa? Obboleessa koo akkamittan jeesuu danda'a? Obboleessa koo namoota kan biraarraa akkamittan gara tokkotti baasa? Akkamitti fudhadhee bakkaatti ba'uu naa wayya? Kan jedhu shaakaluu gaafa jalqabu waaqayyo waaqarraa yaada garaa isaa arge. Waaqayyo afaan miti garaa arga. Haleluuyaa. Waaqayyo garaa nama arga. Waaqayyo gaarummaa jaallata. Waaqayyo waan nuyi garaa keenya keessatti xiinxallu argaa jira. Kanaaf ajjeesu waan shaakaleef waaqayyo akkasitti hin jedhu. Yaa qaa'ee maaliif mataa buuftee jedhe. Wanti inni mataa buuftee iccitiin isaa obboleessa kee irratti namaa yaadde. Garuu waa tokko beeki. Cubbuun balbala kee jala riphee eeggata. Waaqayyo gooftaan nu haa oolchu. Kanaaf gabaabaatti mata duree gaggabaabaa jalatti kennine walii wajjin wanti nu ilaalu waaqayyo maal namarraa barbaada isa jedhuufi tokkoffaa waaqayyo namummaa keenya kana hin barbaada.
Ameen jedha ameen. Waaqayyo maal barbaada yoo jettani gabaabaatti namummaa keenya yookiis immoo ofii keenya kana aarsaa jiraatu godhe waaqayyo akka dhiyeessinu jaallata. Qabeenya keenya dura mucaa keenya dabarsinee kennuu keenya dura waan biraa kan keenya kan taanu dhiyeessuu waan biraa dhiyeessuu dura namummaa keenya kana guutummaa isaa waaqayyo akka kennu nu barbaada. Harka keenya kennee miila keenya bakkee akka keenya tun ta'e garaa keenya dhoowwannee afaan keenya kennuu tun ta'e waaqayyo guutummaa namummaa keenya hin barbaada. Haleluuyaa. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-2 irra jiru ilaaluu hin dandeenya. Roomee boqonnaa 12 irra kan jiru waaqayyo maal barbaada? Namummaa keenya kana aarsaa goone waaqayyo akka kennu nu barbaada. Nan dubbisaa akkas jedha. Ammas yaa obboloota koo araara waaqayyoo jedhaati namummaa keessa qulqullaa'aadhaaf waaqayyo biratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isaa dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasittis hafuuraan waaqayyoof hin sagaddu. Ameen. Waaqayyoof namummaa keessan kana aarsaa jiraatu godhaati duraan dursaati Yesuusiif waaqayyoof kenna. Ani isa kanan isin gorsa yaa warra Roomee jedha Phaawulos. Namummaa keessan kana aarsaa jiraataa godha. Aarsaa jiraatu godha. Kan guyyaa 2 kan guyyaa 3 utuu hin taane kan bara dargaggummaa qofa utuu hin taane kan bara dullumaa. Haleluuyaa. Kan bara yeroo fiiguu danda'anii qofa utuu hin taane bara yeroo fiiguu dadhaban illee Yesuusiif yeroo harka ta'an yeroo ija ta'an yeroo afaan ta'an yeroo tokko wantoonni nu arginu namni umurii isaa gara jalqabaa kana duwwaa waaqayyoof tajaajiluu aarsaa gochuu jaallata. Gara jalqabaa kana gara yeroo fiiganii deemanii hojjechuu danda'an kana duwwaa waaqayyo waan barbaadu namatti fakkaata garuu kana miti. Waaqayyoof bara dulluma keenyaallee gugguufuu hin barbaada. Isaayyaas 59 lakkoofsa 12 kaaftanii yoo ilaaltanii sagalee waaqayyoo ani kan inni isinii kakadhe dubbiin ani afaan keessan keessa isiniif kaa'e dubbiin isin anarraa bartan dubbiin isin hordofuus qabdan isan keessan kaa'e kun haleluuyaa afaan keessan keessa duwwaatti na fuudhedha. Eebba darbutu isin keessa jiraan jedhan. Eebba namatti ce'u eebba dhalatti ce'u isin keessa kaa'e waaqayyo. Afaan keessan keessa afaan ijoollee keessanii keessa afaan ijoollee keessanii keessa nan barbaadedha waaqayyo. Haleluuyaa. Aarsaa namummaa keenyaa kana duwwaa dhiyeessuu yoo qofa utuu hin taane ijoollee keenyatti illee eebba dabarsuu keenya barbaada waaqayyo. Mee warri kana jaallattan harka keessan natti agarsiisa. Haleluuyaa. Waaqayyo gooftaan isin haa gargaaru. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Abbootii akka abiddaa abbootii ayyaanni isaanii lafa uwwisu Ibroota keessa sagalee waaqayyoo gaafa jedhu naannoo keenya dhuunfatanii jiruudha. Kan nu irraa baruu dandeenyu nu gidduu jiru. Kan nu irraa baruu dandeenyu macaafa qulqulluu keenya keessa Abrahaam faana abbaan amantii jira. Isa kana dabarsuu keenya hin barbaada waaqayyo. Haleluuyaa. Inni waaqayyo barbaadu egaa namummaa keenya gaafa nu kenninu isa kan waaqayyo tooraan nu kaafachaa deema. Maatiyoos boqonnaa 6 keessattis duraan dursaati ajeelummaa isaaf gaarummaa isaa barbaadutti maal godhaa'e? Dubbadhaame yaada keessan maal godhaa'edha? Yaada keessan hidhadhaa'e. Yaada keenya kan nuyi itti hidhachuu qabnu ol duwwaa ta'uu qaban jedhee gaafa sammuu keenya waaqayyo irratti hidhannu gaafa yaada keenya waaqayyo irratti hidhannu gaafa akeeka keenya waaqayyo irra godhannu inni sana booddee suuta nu dabalamaa hin deemu. Haleluuyaa. Kennaa guddaan dursanii of kennuudha. Kennaa guddaan ofii kana dursanii kennuudha waaqayyoodhaaf. Kana eenyurraa barra yoo jettanii wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irra dhannee yoo ilaalle gooftaa Yesuus Kiristoos irraa barra. Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa maal barra?
akkasii iddoo sanatti Yohaannis boqonnaa 10:18 irratti ani lubbuu koo kanaa hidhe anumatu dabarsee kenna. Haleluuyaa. Wanti biraan na dirqisiisee qaamni tokko na duuba dhaabatee natumaa na garafaa na dirqisiisaa akkan akkas godhu na godhatu hin taane anumatu lubbuu koo dabarsee ijoollee koof kenna jedhe. Haleluuyaa. Abbaa jagnaa akkasii qabna. Abbaa nama barsiisu akkasii qabna. Anarraa baraan inni jedhe gaa'isa kanan anumatu kenna ofii ko'e. Aarsaa jiraatu godhee ofii isaa kennee jechuudha. Lubbuu koo immoo jedhe omti nuna duraa fudhachuu hin danda'u. Anumatu fudhata. Maaliif kennina yoo isin naan jettanii fudhachuudhaaf kennina. Haleluuyaa. Maaliifan jedhe fudhachuudhaaf kennina. Hojii ergamootaa keessatti sagalee waaqayyoo nama fudhatu irra jedhe nama kennutu caalaa eebbifamaadha jedha. Ameen. Sansataa hin ta'inaa dursaa kennaa xiqqoo kennitanii danuu fudhachuu dandeessu jedha. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gaafa ofii isaa kennu ofii isaa hin dhabne. Gaafa ofii isaa kennu ofii isaa dhabetu hin taane ofii isaa mirga waaqayyoo abbaatti ol baase. Ofittoo hin turre inni mandaraa tokko duwwaan fayyadne. Ofittoo hin turre Awurooppaan nanne. Ofittoo hin turre Waqis Gareeshaan nanne. Nama hundumaaf warra hiyyeessaaf warra karaarraa badaniif warra nama gaafatu hin qabneef gadi ba'ee ofii isaa kenne. Haleluuyaa. Maqaan waaqayyo keenyaa eebbifamu. Maatiyos boqonnaa 10:38 irratti mudannee gaafa ilaallu namni jireenya ofii isaatiif barbaadatu jireenyi isa duraa hin fudhatama. Ganama gaafa ba'u jireenya isaa barbaada yoo ta'e galgalas jireenyuma barbaadata jireenya ofii isaa barbaadata yoo ta'e jireenya isa jalaa fudhatamaa jireenyi maaliif egaa jireenya kennuudhaaf malee fudhachuudhaaf fiiguu miti. Jireenya keenya gaafa kenninu waaqayyo waaqarraa nuu kenna jireenya. Mee anaaf jireenyadhaa mee? Irra deebi'ee anaaf jireenyadhaa. Kiristoosidhaa jedhaa. Filiippiis boqonnaa 1:21 irratti dhannee yoo ilaalle anaaf jireenyi Kiristoosidhaa jedha. Anaaf jedha Phaawulos jireenyi koo Kiristoosidhaa. Iddoo biraa nan barbaadinaa jedha. Kanan jiru Yesuus keessadha. Kanan barbaadamus Yesuus keessadha. Jireenyi koo Kiristoosidha jedha. Maaloo irra deebi'aatti jireenyi koo Kiristoosidha jedha. Haleluuyaa. Jireenya ofii keenyaa jiraanna miti jireenya Yesuus jiraanna. Jireenya inni nu shaakalchiisu jiraanna. Galaatiyaa boqonnaa 2:20 irrattis immoo sagalichi akkas jedha. Egaa si'achi Kiristoos sana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Maal jedhe? Kiristoos sana keessaatu jiraata. Kiristoos sana keessa Kiristoos hunduma keessa jira. Kiristoos iddoo kana jira. Kiristoos nu keessa buufachuu waan biraadhaan jijjiiruu hin barbaadu. Nu keessa jiraachuu birriidhaan jijjiiruu hin barbaadu waaqayyo. Nu keessa jiraachuu waan biraan dhabuu hin barbaadu Yesuus. Yesuus Kiristoos manni isaa yoo jedhee seetan rabbii namaati. Yesuus Kiristoos nu keessa jira. Jireenyi isa jedha. Jireenyi ani amma foon hin jiraadhu immoo ilma waaqayyoo isa na jaallate ofii isaas dabarsee isaanaaf kennetti amanuudhaan nan jira. Amanuudhaan jiraame? Kiristoositti amanuudhaan